السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورطة من تبراتي فشمار كفوني جرى جرتو بك جرتي تنجي ربي سنفانا زرات وانغا كنت جرت ربي بك جراتني أكسمسي ورطة من دي مسلمة هندي كيساني يوهيد نبارك سنين جرى بك ربي نتني سنجي أكسمسي مو فيانا غاسني فكني وقاد هوني سنة هغو سنين جتشم بربادا كان بيجي غلو بربادني ماتي نغا كأي نغا biyya nagaatti rabbiin isin haa galchu isiniin jechuun barbaada. Qe'ee nagaatii nagaan baatanii nagaan immoo rabbi maatii keessanitti isin haa galchu. Akkasumas immoo warri dalagachuu barbaadan immoo rabbiin fayyaa guutuu isiniif kennee bilisummaa isiniif kennee rabbiin akkasin dalagattanii akkasin yaadaaf muraada keessan guuttanii akkasumas immoo kaayyoo biyyaa baataniif hin beetu waan ta'eef kaayyoo karoorfattanii hiriyaan kiyyaa intallee beluu ilmi abeluu waan akkanaa godhate waan ta'eef anis waan akkasii godhachuun qaba kan jettanii biyyaa baatanii hunduma keenya karoorfannee akka intallee beluun ta'a akka beluun ta'a akka beluu maatii kiyyaa mana jaaruun qaba akka beluudha maatii kiyya gargaaree ofillee jijjiiruun qaba jettaniiti kan biyyaa baatanii anillee akkasuma jedheen biyyaa ba'e rabbiin isin haa milkeessu isiniin jechuun barbaada. Wanta biyyaa baatanii fi karoorfattanii biyyaa baatanii nama isin hin daganne nama isa yaadatu rabbiin isin haa godhu sammuu keessan keessatti seef ta'e sammuu keessan keessatti argame akka isin hin daganne isin haa taasisu rabbiin isiniin jechuun barbaada. Maaliif jennaani gaafa biyyaa baanu karoorfannee biyyaa baana malee akkanumatti nama biyyaa ba'u miti biyyumtiin ba'aadhaaf miti kan nuti biyyaa baane yookaan mana jaaranna jenneeti yookaan immoo maatii keenya rakkina qaba maatii keenya mana jaarra jenneeti kan biyyaa baane of jijjiirra jiru keenya jijjiirra jennee karoorsineetu hagana akkasiin godha jenneeti kan nuti biyyaa baanu jechuudha. As ga'ee nama kaayyoo isaa dagatee yookaanis immoo addana geenye nama kaayyoo keenya irraanfatee wanta karoorsinee wanta itti yaadne dhufne sana waadaan maatii keenyaaf galle sana akka hin daganne rabbiin isin haa taasisu isiniin jechuun barbaada. Inshaallah bismillah maqaa rabbiitiin rabbiin waan isin dagattan isin haa yaadachiisu isiniin jechuun barbaada. Maaliif jennaani ijoollee tokkotu hin jiru ammani karoora mataa kiyya karoorfadheen biyyaa ba'ee jechuudha. Ijoolleen tokko yookaan sangoota isinitti gurguranii isin baasan ta'uu danda'a maatiin keessanii yookaanis immoo lafa isinitti gurguranii isin baasan ta'uu danda'a yookaanis immoo liqeeffattaniitu ittiin dhuftanii ji'a 3 teessanii kaffaltu ta'uu danda'a abbaa qabeenyaa isin baasee jechuudha. Kanaan dhuftaniitu gaafa addana geessanii silkii guddicha kana bitattanii tiktookii banattanii tiktookii irraa sirbaa ooltu. Sheedni irraa uffata xalabaa ooltu. TikTok irraa sirbituu Facebook irratti footoo si'a meeqa footoo qaqayyartanii post gootu jechuudha. Yeroo meeqa sa'aatii 24 TikTok irratti waan faayidaa hin qabne irratti yeroo keessan gubdanii yeroo keessan aarsaa gootu jechuudha. Kaayyoo keessan dagattanii jechuudha. Kan isin biyyaa baatanii mana jaarrachuuf yookaan immoo obboleessa keetiif baajaajii bittee baajaajii itti kennee waa tokko godha jettee yookaan obbolaa keessan rakkina keessaa baasuuf ta'a. Isa kana dagattu jechuudha. Gaafas keessanii rabbiin kana isin dagachiisanii rabbiin kana isin yaadachiisu waan biyya baatanii fi hin dagatinaa waan biyya baatanii fi yaadadhaati karoora keessan biyyaan bakkaan geewwadhaa faashiniin bitinaa uffata qaqayyarina uffanni faayidaa tokko iyyuu isiniif hin qabu asitti yoo ijaazaa baata ta'es kisaaraa guddaadha. Ijaazaa isin bahinaa yoo xalabaadhaan dhuftan itti sookee rakkoo hin qabu. Garuu immoo yoo barraa akka kiyyaafaa taatanii baraa nama fakkeenyaa fi barraan dalaga jechuudha waraqaan qabu. Garuu ergiin biyya kana dhufe waggaa 7 waggaa 1 bichaan akka barra yookaan immoo waggaa 1 bichaan bakkee dalagi. Kan kanaachi waggaa 6 guutuu mana tokkicha keessa taa'ee dalagi osoo waraqaan qabaatiin osoon ijaazaan ba'aa iraftiin fudhadhaa. Biddeen gaarii tokko nyaadhaa waxii gaarii tokko nyaadhaa osoo hin jedhini waggaa 6 guutuu dalagi. Hiriyoonni kiyyaa warroonni wajjin dhufne yookaas immoo warroonni na dura dhufan jechuudha ijaazaa ba'u. Faashinii uffata adda addaa bitatanii footoo kaanii poost godhu. Facebook irratti TikTok irratti isinan arga jechuudha. Inni kaan immoo eerumeetu daa'ima qaba. Inni kaan immoo olumaa gadteetu bacancara jechuudha. Kanaafuu jennaanii bakka dadhan sanaa zinjedhaatii ta'aatti dalagadda. Madaamin nu reebee, madaamin nu lolee, madaamitu akkas nu godhe jettaniitu madaamii maqaa balleessitu jechuudha. Ijoolleen tokko
madaamini kan mana madaamiitti dhaqe si'i kan madaamii miidhu si'i maaliif madaamii miidhu madaamiin miidhinaa madaamiin kabaja qabdi rabbiidhaa gaditti yookaas immoo mootummaadhaa gaditti madaamiitu isin jiraachisaa jechuun isheetu birrii isinii kaffala isin dafqa keessan buustanii birrii irraa fudhattu isheen immoo hojii isin ajajjeetu birrii isinii kaffaltii jechuudha tola amma gaafa madaamiin hojii isin ajajju akka waan isheen baqa tola isin ajajjee isinitti fakkaata birriidha bara birriidhaan isin ajajje birrii isheetinitu isin bittee isin hojjisiisaa jirti akkasitti hubadhaa yaada amma mana kanaa nama akka koo obsa qabu hin jiru jaartiin daqiiqa tokko lafa nan keessu akkuma isin beektan yeroo ittiin viidiyoo dalagu yeroo meeqaan meeqa dhaabee yoo halkan hin ta'ini yeroo meeqaan viidiyoo dhaaba dalaguullee hin danda'u na waamti jaarsi taraa tokko na waama gubbaa fooqirraa taraa tokko na waama kana biraan ijoolleen see kamsa dhufti hundi isaanii na ifatu yoon badii balleesse na ifatu yoon badiin balleessino na faarsu na jaallatu jechuudha amma akkamitti waggaa ja'a guutuu mana kana teessee naan jechuu dandeessu ijoolleen tokkos kan amala qabu kan akka kooti taa'uu danda'u hin jira jechuudha amala kiyya tolfadhee yoo isaan na ifatanis badii kiyya irratti na ifatan nan beeka osoon hin balleessin na ifatanii hin beekan takka anuma balleessee na ifatu malee anuma otoo badii balleessinaan na lolu malee na lolanii hin beekan ishedheen badii koo nan beekamti ishedhetanii bukkeen darbaan nan hojjedha cabse kanaafiyyuu jennaanii yoo madaashee isin ifatte birrii ishee isinitti kaffalti tolaa miti ishintu mana ishee dhufe malee isheen mana keenyaan dhufne mataa gadi qabannee hojjechuu maaliif jennaanii garbittii mana isheetiiti waan ta'eef hojjettuu mana isheetiiti waan ta'eef madaamii keenya mataa gadi qabannee hojjechuu ammani damoosa suudii kana keessa birrii guddaadhaan kan hojjetamaa jiru riyaala 100 fi riyaala 1,500 damoosa mana madaamii keessaa jechuudha. Kani ittiin amma yeroo ammaa ol ka'ee jiru. Maaliif sarratanyaan Itoophiyaa irraa dhufaa jirti waan ta'eef damoosi qaqannasee jira jechuudha. Anargii waggaa jaatii mana kana hojjedha riyaala 2,500 hin dhufe. Riyaala 100 nu qannasennaan zim jedhee baqa hin karakkarree hojiinis hin jiru qannasee fi jechuudha. Riyaala 1,000 fi riyaala 2,400 hin dalaga waggaa jaha guutuu jechuudha. Argitanii dalagaan hin jiru amma yeroo ammaa kana badee jira sarratanyaa biraa fidachuu danda'u 200,200 1,000 fa'iin deemaa jiru fidachuu danda'u kan biraa garuu jechuun waan isa inni xiqqaanis na ifatu inni guddaanis na ifatu waa hunduma isaa danda'ee jechuun amala isaanii danda'ee jechuudha harkarratti baadhufitu. Ani harkarratti hin baadha dhugaa rabbii badii kiyya yoon itti balleesse badii kiyya nan fudhadhaa jechuun yoon hin balleessin immoo isaaniyyuu natti hin dubbatan jechuun hundi isaaniiyyuu ijoolleen dubarootaas dhiirotiis jaartinis hundi isaaniiyyuu na jaallatu jechuudha. Osoo jibbaa koo qabaatanii yookaanis immoo otuun mataa gadi qabadhee hin hojjedhu ta'ee isa isaan na ifatanis isa isaan hojii akka barbaadanitti sa'aatii barbaadetti irribaa na kaasanii bakka hojii kooti waan ta'eef anatu hojii kana dhufe waan ta'eef jabaadhe hojjechuun qaba jedhee osuma naaree hundubbadhu nan dhiisa mataa gadi qabadheen hojjedhaa jechuudha. Kanaafuu jennaani kanin amma kana kaasee haasa'ee fi akkasin jabaattanii hojjettaniifani akkasin jabaattanii hojjettanii of jijjiirtanii biyya keessanitti galtanii baqa rakkinas bal'inas rakkinni isa biyyaayyuu hin caalu tokko tisookkee qufatu biyyaa baase tokko immoo rakkanneetu biyyaa baane. Kanaafiyyuu rakkoo keenya kaleessaa sana ilaaluu qabna malee isa gaafa dana geggeenyu bobboonnee dhimma isheetibboo dalagaanas bichaadhaayi hojiinas bichaadhaayi riskii koon barbaadadha riskii koo hin dhabu kan rabbinaa kenne hin dhabu jenneetu fadan dallaa jechuudha. Kanaafiyyuu jennaanii an kana hundaa kan hin haasa'ee fi nama rabbiinii jechuudha nama kaayyoo keessan dagatu isin hin taasisin rabbiin kaayyoo keessa isiniif haa guutu rabbiin fayyaa isiniif haa kennu madaamitti ol hin haasa'inaa baqa madaamii jala mataa gadi qabadhaati hojjetadhaa birriidha waan ta'eef tolaa miti haraama wallaahi madaaminni hojii isin ajajjee gaafa isin haartanii haraamayyuu isinitti ta'a isiniif iyyuu hin barakatu yoo isin dabaan hojjettanii wanti isin hojjettanii wal isiniif hin qabatu wal hirkaa isin hirkaa harca'a jechuudha. Kanaaf jennaanii yoo isin mataa keessa gadi qabattanii yoo isinitti balleessitellee hojjettanii garaa keessan qulqulluu onnee qulqulluudhaan hojjettanii
wanti isin hojjettan illee walitti isinii qabata barkii barakaa isinii godhata jechuudha. Kanaaf iyyuu jennaanii isheniif dafqitee fiddi isaanis ta'anii fidanii dafqanii fidaniitu itti immoo haara galfanna birrii keenyatti jedhaniitu fidanii isiniif kennuu jechuudha. Kanaaf iyyuu akka yeroo hundumaa akka itti nassaaban yoon ka'ee deebi'ee taare yaa rabbi kee dhiifama naaf godhe yaa rabbi kee dhiifama hin jedha maaliif jennaan anatti itti balleesse anatu birrii isheetti barnatti dafqitee fiddeen jedha dhugaa rabbi akka jedhe deebi'ee tanii baqa dhiifama gaafadha rabbiin. Kanaaf iyyuu jennaanii jabaadhaati hojjedhaati biyya keessan galaa biyya keessanitti fataayidha biyya keessanitti jiruu bareeddu jiraadhaa isiniin jechuun barbaadhaan waa'ee Saayidoo dubbachuu dhufe amma kana haasa'e Saayidoon hidinu baarki jedheetu footoo isaa poosti godhee ture jechuudha galgala kana maashaallah argeen jira. Isaaf illee du'aayii godhaa isiniin jechuun barbaada akka rabbiin walitti isaan deebisu akka rabbiin tokko isaan godhu waggaa darbee yeroo akkanaa kana Sumayyaa wajjin jira waggaa darbee yoona jiru bareedduu jiraachaa jira inni argitu jiruunni jiraachaa tures akka jireenya faranjiitti jiraata Saayidoon amma kan jiruunsaa olii gettee jiruunsaa olii gaffa faca'e rabbiin jiruusaa duraanitti isaa deebisuun jedha rabbiin du'aayii godhaa fi du'aayii kadhadhaa fi isiniin jechuun barbaada. Guyyaa booddeen itti deebi'a malee viidiyoon harkaa dheerate dhiifama akkasii isiniin jechuun barbaada ilmaan tiyya jajjabaadhaati wal jabeessaa isiniin jechuun barbaada humna waliin buusinaa wal jajjabeessaati wal gargaaraati akkuma hiriyaan kee dalagatte sanattis atillee dalagadhu galisiin jechuun barbaada akkasii viidiyoo isinitti dheeressuu hundi keessaniyyuu baga geessanii jajjabaadhaa nagannaa tura baay'ee.